بنجد سلا جرا سنتا جبا جرا وني برانجو خانو ما أبسط تمر دلقا رانجرا إرفون عند جيبتشان دي دي باجرا وانت سكابود دي بام galatoomii akka jaan hudduu abbaa feelee tuqqatti nyaatu beekaa Oromoon. namni kun nama kuma takkaatu as jira taabii fi kooppelingi godhuu kamitti dadhabdanuma tan gammatti kooppelingi godhaa taap godhaa hundi keessanuu manni bar nu godhaa jira bar maal taatan taap kooppelingi Mee waan hundi sadii keessanuu isaa godhanii waan takka sagalee xiyyatan ammarraa kaasaadha waraabbadhaadha hudduu abbaa feelee akkatti nyaatu beekaa jaan irraan deebi'a hudduu abbumaaf faaleetu yookaan abbilcheesseetu akkatti nyaatu beekaa jaanii halkan walakkeessa biroo achi dabarreefin sagalee qaqqabachuu jira dhaggeeffadha ijoollee irra baha itti dabaluudhaan namni maalleen irraa nyaadhamee sheeka baalee yeroo beetti moo lambaa gaasa fite kajaan qaamaarree jaansaniin harkeen achi gubbaadhatti abbaan maallaqa irraa nyaadhame sun ifaa fi bilisatti as bahee akkamiin nyaadhamee riizaltiin maalii natiijaan isiidhaa maalii wanni kun akkamittiin kana yakka wallaaluudhaa fi wanni wallaaluudhaatiitu murtii guutoo attaa godhuudha jira. Irratti deemanii irra bobbahanii ati maqaa gandaa jalatti hin dhokatinii jechuun aniniin salaatetti naa ibsi jechuudha. Yookaan immoo foon booyyeedhaa haraamii maraqni halaalii jechuu jiran dhaggeeffadhaa. We can't accept kana aniis hin fudhadhu. Abbuma fedherraa taanaanuu. Inni lammeessaadhaa osoo chaalenjiidhaas hin banne yoo wanni kun murtii guutuurra ragga'ame karaa seeraatiin feek ta'uu dalagame wanni ta'e chaalenjiidhaas feesbuuka irra gadi hin buunu sagalee bakka kana waraabbadhaa feesbuuka irrattis chaalenjii hin bannu akka korbeessa re'eetti eegaa diidaadhaa hobobsine ilaa agaarfaadhaan hobobsinu naamuma afur moo nam shan kanaa wajjin dabalatee warra Kiwuzilaandi keessa jiruutitu xaggodhee abbaa saniif bakka sanii geessa. Anka akka isiniin jechuun jiru Awustiraaliyaa magaalaa Kiwuzilaand irraa takka qabadha. Inni lammeessaa ammoo namni gartee hoggaa gartee waan kanarratti as bahee dubbatu maqaballeessiidhaan murtii guutoo attaa godhuudharratti yakka kanarratti kabobba'u taate akka Hararge gaafanna. Akka Oromoo gaafanna qaamni sadaffaan kutaa biroorraa nu idduu seeneeti ilma keenya maqaan badee gaafanna dhaggeeffadha. Ittiin dabalammaas ittiin dabala dhaggeeffadha. Yeroo ammaan tanaa horii keetiin warri faranjiidhaa kun maal jedhu baay'ee siistam jedha. Qoqqoodii bitii jedha. Ati dirqama loqoda kana dubbachuu qabdaa. Loqoda san dubbachuu qabdaa kana never we can't accept. Anamma wanni inni isiniin jechaadhaa jiru nuti irra deebineeti yoo wanni kun karaa dhugaadhaa saniin karaa haqa qabeessa saniin shirri kun hanqamma duraa maa gadi hin bahini nuti karaa birootiin riisarchii irra jirra qorachuu irra jirra. Oromoon Harargeedhaa ta dursanii miti yaa gartee ta gadduma deemtee yaa sayyidii biyyoo keessa na raawwatarii rabbumaasii godhe baqaraa Harargeedhaa kanarraa fatarii yaaniirraa fataran sanii miti. Never sambira kuttee jirti. Ijoolleen Harargeedhaa du'aa fi jiratti bal'aa fi diriiratti daafkichaa fi daafkittiidhatti gabaabatti wal quba qabdi nuti sanduuqa qabna osoo challenge dhaq tana jechuudha. Ammoo maallaqni silaa murtii guutuurraa kafalamuudhaaf deemu sun himata rabbaneeti lambaa gaazaa fite hanquma duraanii sanuu bakka sanii godhee dhabamsiisaa tanaasa sumaan beekaadhaa. Taammoo kamichannaq asqaddimoo mantaqqaq jan ይሄ ነገር እውነት ካልሆነ እነሱ ራሳቸው ለውሳኔ ያዝናሉ። ጥሙረ ዱቢዳት ያምዛት ፉፋ ወረዶ ባያር ከሳዘላ አየ ገለቶማ ጨራና አሁን ነው ስነ ገለቶማ ስነንጅቻ ኦኬ ዋን ራሶ ጅርተ ዋ መምርት ጉቶቲ ፊ ዋን ሼኸሮ ቤቴ ተነመራን ደበል ዱራን ዱርሳ akka seera Itoophiyaa namni seera beeku qaba. Jalqaba waan takka nama gaafachiisis seera beeku qaba. Waa sadiirraa asoo jira sadeen irraa nu dubbattamsa. Okay ayye. Ta duraati sheekharoo makiinaa bitamuu deemtan. Okay bareeda. Ta dura dubbadhu ta murtii fi eenyugaa sheekharoo beeti. Isa xaasaa roobe jechuun sheekaa miti. Kaduraati jechuudha. Sheeyni ni beeyna sheekotiin hedduu jira Itoophiyaa keessatti sheekotii sadaqaa kadhattee ajjii dhayxee umraa dhayxee nama dawwaltee noolii na godhaa jettee achirraa taniin biyyaan jaartee galu na godhaa jettee waan hunduu kadhattuun argine nuti.
تدراتي إني شيخ حامد أورالي يجوا تتيان تمو maallaqa miliyoona kudhanuu namarra gash yoo barbaadde jechuudha. Amma akaawuntii murtugoota irratti yoo fedhan miliyoona kudhan haa galchu abbummaan fedheewu. Miliyoona kudhan san yoo galchee maqaa isaas mirkaneeffatee akaawuntii isaa mirkaneeffatee jechuudha waa lamaan kana sirreeffatee ergixanyaa ta'u osoo beekuun miliyoona kudhan yoo galche seerri Itoophiyaa irraa si fuudhuu hin danda'u. Isiniif haa galtu dura dursoo jechuudha. Abbaan fedhe jechuudha Itoophiyaa keessatti maallaqa namarra naqee osoo agriimantii waraqaa hin jirre maqaa murtii guutootii fi nama irra galchasaniin waraqaan farramte sababni maallaqni kun irra gale sababni farramame jechuudha agriimantii yoo hin jiraatin hin alatti seerri Itoophiyaa wanta kallee irraa namaa fuudhuu hin danda'u. Gaafachuus hin danda'u murtii guutuu maqaballeessiidhaan abbichumni maallaqa irra naqee kanaa fi akkasuma sheekhaa roobee hajjettan kana gartee maqaa hattuudha yeemma isa viidiyoo bahee murtii guutuu hattuudha jee gartee irraa haasa'u kana isa kana murtii guutuu seeraan gaafachuu danda'a. Namni jalqaba waan takka namarraa haasa'uudhaaf evidensii seeraa fayyadamuu qaba. Hattuu namaan jechuudhaaf jechuudha. Amma inni hattuudha gabraa jeemire saniif wanna wanjala ta'uu asumaanuu akka baruun barbaada sheekhaan roobee. Ammallee maallaqa kana yoo innillee irra naqee jiraate irraa fuudhuu akka hin dandeenye asumaaniin immoo fi barbaada. Dabalata yoo miliyoon lama naqe miliyoon lamaan akkasii itti fixa. Irraa fudhachuudhaaf jechuudha seeraan xabaqaa bitee waa wacee diila takkaa jira inni biyya fagoo san taa'ame yoo sheekhaa roobee ta'een baraabar irraa fuudhuu hin danda'u. Seerinis dafeerraa asiin fuudhu akkamitti galchitee ragaa dhiyeeffadhu jaan waan hin jirre ragaan inni fidatu haafaaniiti kan namaan dalagu. Ragaan namaan dalagu waan kana keessatti wanni isin beekuu qabdan. Ragaan namaa inni nama dhiyeeffata abaluufaan ragaa risiita akkaawuntii fafite. Akkaawuntii gizuu galchitee ragaan taatu. Yoonii fi ragaan isin jidduu jiru waraqaa ta'e akkaawuntii ati irra galchite san wajji yoo walirra isinii galteema dubbin akkasita sheekhaa roobee maqaballeessi murtii guutuu irratti oofe murtii guutuu gaafachuu danda'a gurra isin cala'u takka tanaa qabadha. Tabiraa immoo makiinaa bituu tanami takka jaalibsa makiinaa bituun bareeddu anuu waan danda'uuniin godhaaf akka bitamtuuf niin fedha nama Oromooti wallisaa jechuun Oromoo guutuuti kutaa takkaa qofaa miti. Akkasuma immoo wallisaan tokko kutaa takka faarseef kutaa biraan arrabsa jechuu miti. Wallisaan Oromoon kutaa kudha takkanuu dabareedhaan faarsuu danda'a. Sirba kophaatti jechuudha. Sirbuma tokko keessatti Jimmaa guutuu yaamuu qabaa, Harargee guutuu yaamuu qabaa, kutaa Oromiyaa tana guutuu yaamuu qabaa wanni yaamaan jirtu. Akka mul'ata isaati waan isa mul'ate uummatatti hime jechuudha. Waan isaan kopha wallisuuf ni danda'a rakkoon qabu. Uummata sirkoomandoo faarsuunis waan bareeda. Waan jajjabeeffamuu qabu. Sanirraa hin afaan namni qabu hin jiru. Garuu ammoo makiinaa bitullee bareedduudha. Makiinaa amma duris chaalenjiin gulama sadi fa'aa galamte namoota adda addaatiif tamilkoote hin jirtu. Ijoolleen kutaa biraa wanni jechaa jiran waan kana yoo jalqabdan bakkaan gahaadha. Kun ammoo gandummaan jedhamu atilleen haasawaa jirtuun haasawa akka barbaadisanitti haasawaa jirtu xiqqoo sitti ulfaataa jira namaas jeeqaa jira. Walumaa galatti. Amaan rabbashaa jira. No akkasii miti obsi haatiin siruufa bara waan takka gizee haasawatti dirqama akka namatti asiin utaaltee akka ati yaaddu kanaa miti beek. Anis wanni na keessa jira akka keetii miti. Wanni si keessa jira. Laa nama dawwalu jira malee wanni si keessa jira na keessa hin jirtu dura tana hubadhu. Amma si galtee. No waan nama fedhe dubbatu siin hin jenne bara. Akka ati yaaddutti anis yaadu wanni yaadni nama adda adda akkaataan ibsatti kannanis adda adda. Saniifu dirqama waan ati feetu haasawuun dirqamaa miti ana biratti. Atilleen waan an fedhu haasawuun dirqamaa miti. Fakkeenya malee beekne namni hundi akkana ta'uu qabaadha yaanna haji. Saniifu chaalenjiin gizee dhuftu namni irra dubbachuun gandummaa miti. Ijoolleen argee haatee chaalenjii eegaltan gaahii mee bakkaan gayaadhaa isin laallaa ka'ee galees isinumaa argiteemi nuti nurra maachifnee saniifu mee isin laalla jechuun gandummaa miti. Tanaaf jettanii kutaa Harargee takkalleen akka namni tokkolleen hin arrabsine
dhaamuu fi barbaada jechuudha warra gandummaan deemuudhaaf. Kanumaan jechuu barbaada itti fufa nagayaan tura. Okay, galatooma faadha. Namni biraa yaada qabdan bareedduu amma faalu seentan na fakkaatti. Mee namni haaraa inni amma ol seene. Murtii yaada dabalataa qaba. Niin dhaggeeffadha. Meeshaa mana hogganii. Ayyee ani itti daldala garaan dhufe. Amma eenyu haa dubbatu Ibro yoo dhaggeeffattee jiraatte ajinticha itti fufi. Ani sinumaan dhaggeeffachuu barbaade dhiifama obboleessa kiyya gaarii. Caalaa Hayyee waan nyaata. laale wanni inni nan irra deddeebiidhaan yeroo meeqa dubbadhu taa murtii guutuu irratti namni sammuu qabu namni rabbiin sammuu laal nuti wanni horii irraatti adda taane anamma wanni halkan sa'aa torbaan akka Itoophiyaa akka mishituu sabaa sa'aa kana na teessisuudha jira dubbii tana wanta akka taniin jala mureemu akkuma reebu jeetti laal achi jala barruun deemu jirtu murtii guutuu waa balleessee Harargee jala dhufaa maaliidha mire nuti wanni kun akkuma ibsaan jeetti afaaniin udaanuun naman dhibu irraan gadee bulufuun naman dhibu jala ol deebuudhaatuun nama dhibaa. Wanni kuni namni rabbiin sammuu kanneef dubbii murtii guutuu sa'aa tanatti amma maaliif ka'uu barbaachifte namichi inni maallaqa irraa nyaate san fuulaan as hin baane miliyoona 2 jechuun maallaqa waan duwwaan 2 jechuun maal irratti itti kannee akkamitti itti kannee tungaa fi birooti namichi fuulaan as hin baane inni sadee isaadhaa wanniniin jala muree himu silattuu hara qubee aanaa abbu gudduudhaa kara garaa aanaa hoggaa inni badii balleessa ja'an kanaawu Harargee jala dhokataa waan hin hafneef hoggaa amma dubbiin tun kijiba taate silattuu isiin kijibaa waan goonu nuti abbaan hammaama seene kumaarree bujeetti yookaan mana fincaanii toilet yookaan sagaraa seene waan godhu isaa beeka fedhuni fincaanaa fedhuni udaanaa kara isaaniitiin hudduu abbaa feelee akkatti nyaatu beekaa nuti himata rabbanneeti lambaa gaaza bitate daranuu bakka sanii dhaamsinaan dhaamsa obsaa Yuusufi taakka osoo nama tokkos hin tuunetti inni sadee isaadhaa joolleen teenya ta harka nama birootiin foon bashoodhaa nyaatte irra hedduun ijoollee teenyaa foon bashoodhaa nyaatte maraqa bashoodhaa dhugde namni maraqa bashoodhaa dhugee fi namni foon bashoodhaa nyaate haalli nama waatti godheen se'a maal gooti namuma fi kana gaaddi dhaggeeffadhaa isiniifiin himaa waan kana taateef eenyummaa Maartin Luuter King maal jee eenyummaa ifii beekuun beekumsa loogii nama hin jechisiifnee je ati eenyummaa kee beekuun dirqama miti anama jaartiin xiyyaataniif jalaa qabu arsiidha intala arsiidhaati dirqama loqoda arsiidhaa dubbachuun qabu an isiinis dirqama loqoda Harargeedhaa dubbachuun qabdu freedom of speech tuni fedhinnaa isiidhaati dhaggeeffadhaa kanarra dhaabbadheetiin waa'ee murtii guutuu asittiin xumura waa'ee makiinaadhaa akkuma reefu jeetti nuti amma ishiin irrattiin hirmaadhaanaan jette Doorala yoo bani Adam dooral 200 kabale an 500 kabaliin jaan arsoomni qorsooma kuno na dhageessi na bira jirti garuu ammoo tanarratti waraqaa hiikkaatee fudhattaan jeen maal jennaan macaafa qulqulluurrattis quraana rabbii irrattis sirbituun mana jannataa hin seentu jantasanii rabbiitu beeka we don't care about that laakiin ammoo fafa gartee obboleeyyan keenya harsiitti osoo sheeyini lafa deemu jiru osoo istaat ibsaa hassan haala saniin gadda san keessa jiru deemanii sirbituudhaa fi makiinaa binnaa jechuunis isaanuma bakka lamatti adda qootti tasanii hudduu abbaa feelee akkatti nyaatu beekaa nuti nun galchu waa'ee murtii guutuu irratti immoo nuti dhadhaabbanneeti mudhii hidhannee akkanatti qeensa lafa finnee dhaabbannee eeguudha jira dubbiin tun karan deemti gaafa dubbiin tun nu galte nuti chaalenjiidhaas feesbuuka gubbat deemnee obboleeyyan keenya jimmaa na feerannu shanan gibee siqqoo mandoo na feerannu maal na feerannu Harargee guutuu na feerannu nuti nama haga tokkootiitu dhab godhee maqaa mucaa keenyaa eega yoo ammoo dubbiin sun kijiba taate akkasumatti horii gartee silaa murtii guutuu irraa kafaluudhaaf sanduuqa keenya irraa qopheessine san himataan irra banneeti
waan saniin goona tana asumaan quba akka nuu qabaatan akka yaada keessatti ta'e dabaluu barbaada. waan nuun Ani jedhan. akka murtiitti wanni jechuu barbaadu. Galatoom. Sheekhaa Rooberraa immoo eenyurraa kajee haasoominni asii irratti yoo ilaalte abbaa qabeenyaa tokkorraa ije. Fakkeenyaaf akkana jechuun abbaa qabeenyaa roobee tokko waan roobee ta'eef abukaattoo isaa Sheekhaa Roobeeti jechuudha. Ballacha roobee sanii jechuudha. Kana jechuun inni gandummaaf miti hiree waan saniif dubbate yoo dhimmi keessiin dhuunfaadhaa jiraate biyyi seeraan hin bultu eenyutu isa filateeti inni mootummaa ta'eeti hawaan san dubbate. Tabiraa kana dura maaliif hin dubbatamini guyyaan waa'ee makiinaa san xiqqoo irraa dubbadheef ajandaan kun dhufe. Anniin callisanii obse malee yeroo takkaa miti yeroo dhibba takkanatti deddeebi'amee jira wanni kun niin callise namoota gaggaarii wajji jirruutu jira waliin jireenya qabna. Agarteemi aadaaf safuu amantiidhaa walitti hidhamnee oromummaa waliin qabna. Nama tokko jeetillee nama biraatiifillee deebiin kan jeetiin callisaa ture. Natti deddeebite tokko lamaa miti 3 4 5 nama 10 isinii lakkaa'uu hin danda'a bara kana keessa qofa jechuudha. Yoo waa'ee maallaqaa jette akkuma ati jette sani namni nama gaafata seeraan namni nama gaafata akka itti maaliif walitti kannantu jira. Abbaa seeraa nama TikTok irra jiru garte nama ifiifuu sadaqaadhaan namni jaartii jala jiraachisu qaariyaa biddeena manni namaatti dhufee jaartii wajji jiraatu irratti isaatu dhufee gabra jee anarraa haasa. Gaafa kana yoo nan hoggaan dubbadde deebii kana harargee jala dheessitee harargee ganda jala dheessitee gandummaadha. Ka isaanii immoo gandummaa miti hoggaa nama biraa bakka bu'ee TikTok irratti maqaa balleessuudhaaf haasa'u tanas naa qabadha. Ta biraa ta'obsaan jirratti wanni dabaluu barbaadu